akkuma isin beeksisaa ture gaarii wajjiniitiin muuxannoo isaanii irraa waan bal'aa ni baga jennee yaadna. Akkuma kanaan dura baay'ee jireenya isaanii irraa jireenya keenya keessatti baay'ee gadi cuube baay'ee kan irraatii barannee har'as waan bal'aa waan irraatii barannuu qabna jechaadha. Kanaaf hayaatu waan wajjiniitiin turre wajjiniitiin waan qabachuu qaban qabannee amantii keenya itti fufsiisuu qabna jechaadha. Waaqeffannaa keenya itti fufsiisuu qabna jechaadha. Lallaba keenya tajaajila keenya itti fufsiisuu danda'u irra jiraata. Paaster wajjiniitiin wajjin turaa simuufaan warra ta'uu danda'u irra jiraata jechaadha. Paaster wajjiniin Egayu, tolong diwakili. Iga gooftaan inni daldalii as kan bitanii qalbii keenya caqasaa nu wajjin turtu. Nu wajjin turtu anaan beektu ani taa'adha. Amma bukeessaan jedhama. Warra Jumaatiin as turree yaada keenyaan jireenya keenyatti firoomfachaa, waaqeffachaa, irraatti waa barachaa deemna. Amma kana Jumaatiin gargaaraa fi keenyaatti seenna. Mee Paaster Fufaatiin eenyu jennu? Eessatti dhaabatanii? Akkamittiin akka dabarsitanii xinnummaa keessan irraatii kaasanii waan isin nuuf qoodan isinirraa baruu barbaanne waan ta'eef akkamitti akka jireenya dabarsitan maatii gidduutti qotaamoo, horii tiksaamoo, barachaamoo maal akka dabarsitanii isaan nuuf qoodu jecha. Galanni Waaqayyoo faatu warra keenya walitti buusee Waaqayyoon galateeffanna. Akkuma namni tokko dabarsuu danda'utti maatii gidduutti maatii firnamaa taa'ee waan dabarsaa turee jedhanii yaada nuuf kaasaniiru baadhaasaa kan biraatii barannu. Akkuma isin amma argitan kana Paaster Fufaan sagaleen isaanii baay'ee ol kaasanii haasa'uu badaa isaanitti tolu suutuu arganii qabbaneessanii haasa'u. Nu tajaajilanii nu beekna waan ta'eef ammallee Waaqayyootiin galateeffama kennatti kuusee nama akkasii Waaqayyoon jiraachuusaa baroota gidduutti Waaqayyo nama akkasii nuuf qabaachuusaatti gammaduu danda'u nurra jiraachaa daballi caakkoone Waaqayyoon galateeffama. Itti aansuutiin imala amantii keessatti gaafa Paaster Fufaatiin kan nuti gaafannu akkamitti gooftaa amantan. Tarii tokko nama tokko baafaafi takka immoo dhukkubaa haala garaa garaatiin namoonni gara gooftaa kanaa amantii gooftaa keenyaatti qabamanii jiraachuu dhufanii isin garuu akkamittiin gara gooftaatti dhuftan nama tokko baasanii ba'e moo dhalootumaatiin maatiin gooftaatti qabamanii waan jiraniitiif
loltuu ture egaa loltuu keessatti hin loonee achii loltuu keessaa hojii fayyaa hojjechaa ture. Hospitaala keessa yeroo hojjetu nagaa gooftaa hospitaala sana keessatti otoo hojjechaa jiru obboleettiin tokko hiriyoota isaa gargaaraa hin caaltu reefu eebbifamtee jirti. እና ታይኔ ቦካን ሮቤ ጫሚ ዲረታዬ ስጋ ቱታ ማን ዋባይ በሬ ባናሉ ከሰት ዋናታ ሰከነ ከሴና ብራታ ናን ቱታ እንቡጋ ጀሬኮ ባየ ኮክሳ እና ፍሬት ኮሌክቲቭ ሌቶ ኤክቲቪቲ ባቱ ሙጫ ካካታ ገሩ ሙሪሽ ነው ማለት ነው ጉዳይ ነው ለማውጣት አልማ ፍሬት ተፈታና ኡፍቴ ማማኒ ደምና ኮንተርኮቴስ ዋይዘ ያዋዋ ነጋፈቴ ይሰሙዳ ሃሱነ ትራክቲ ዱአሞ ጀሬኛ አንቺ ሞ በህይወት du'amoo jireenyatti tiraakkisan baastee naaf laatte. Yeroo tiraakkisan naaf laattutti wanti keessa qodaa yaa'u jedhamu natti dhaga'amte. Innaa isaan duraan miidhaa ture guyyaa isaa ta'uu danda'a. Guyyaa isaattis duraan baraayii sanaasee bara darbee isaan miidhaa ture isheen itti laatte hamba amanutti hamma isatti fufuudha waan isaan beeku bulee galmasa sister maal ta'amuuti maal ta'amu maal dhufnaa mala isaan biraa dubbiseera inni ta'amu maala akka waaqayyo keessatti barte beekte nasi keessa dos keessa qabaa yoo jedhee nageessi naa wangeelaa kaayuu gara nageessi. Mengilakan pun nak ada kami ada berciise bangsa pakai kami ada berciise saya cuba amarau nawa cintai baru saja berciise saya ada berciise bisa bicara toko malam kita kisah dan berbicara. Karena boleh disana bayi umur itu mungkin tergerak, jalan amma dia kan, bisa nak bawa dia anak mana, wajar boleh sujud, nak bayi bawa dia, masih bawa dia, Yerusalem ke kanan dia, anak kanan dia, anwar bawa dia dalam tu kata, nah kata seperti negara Bosnia. Galanni waaqayyoof haa ta'u akkuma afaan isaanii irraa dhageessanii duraan hojii isaanii aniyyuu biratti tajaajilamee beeka yaada fayyaatiin fayyaa irra hojjetu turan akkuma Luqaas Facaa Luqaas osoo dooktarii ta'ee jiru dubbii sagalee waaqayyoo isa har'aatti dubbifan duran kan uummata isa waan ta'eef paasterillee yaada fayyaa keessa isaan hojjetaa turan hospitaala Shaambuu amma yuunivarsiitii ta'e Ameerikaa keessatti yeroo ta'anis yeroo asii biratti yaada waan ta'eef anis dhugaa baatu isaan jechaadha. Jireenyi isaanii baay'ee fokkisaa kan ture. Maqaa dhabee kan nama laatiin as Kiristoos akka ta'e ni beeku. Duraan waan isaan hojjechaa turan bal'aasaa kaasuun isaanii tolle waan ta'eef maqaa dhabee kan nama laatiin kaasu waaqayyo waan ta'eef oddoo baay'ee gadi fagootii waaqayyo isaan fide akka isaan akka dhabananis immoo irraa dhagaatanii gooftaan akka dabalee galateeffannu ilmoo guddaa kan qaala waaqayyo galateeffannu godhamu godhama. Tarii as keessa akkaataa kanaatiin namoonni dhugaa baanaa mamalaa anarraati qabee warra gooftaan qalbii jijjiirranne warra gooftaan dhugaa jiraanne kanaatiif dhugaa baatira. Terakhir waktu dilakukan dubbisuutiin nama akkasii
akka argannuuf taasifame dhugaa baatota as keessatti jiraachuu amantu jireenya arganne sana akkamitti akka dhugaa baatu akkamitti akka warra nama akka jiisaa jiru asuma raatii waa guddaa raatii barachaa jira jecha nama akkasii nuuf kenne waaqayyo galanni waaqayyo ni galateeffame. Galanni waaqayyo haa ta'u tarii jireenya keessatti akkuma armaan dura kaasanii namni fakkeenya isiniif ta'u tarii wangeela irraa ta'uu danda'a wangeelli keenya jedhu dubartii fakkeenya nuuf ta'a namaatiif ta'uu danda'a wangeela irraa maqaan hedduu jira akkasumas immoo obboloonni isiniif fakkeenya isiniif ta'uu danda'a tajaajila keessatti jiru baasa qabu. Yeroo wantoota kaasa keessaa duraan sesuma berarti sana tahu bagaimana. Erga amanah bola jijjiiramuun barbaadu. Erga amanah bola segala sanallee nanti ishee garuu jireenya badaa jijjiiramuu akka ishee ta'uun yaalamtu ishee ilaala. Yesuus namaan baru jecha ishee ilaala. Sistemamu akka keenya yaada jedhee naa ta'uu danda'e. Jijjiiramu dadhabee yeroo jiru homaa miti wal duraa booda jijjiiramu. Boonni kennu naaf caaluu dandeessi jechuudha. Na jijjiirreessi. Namoonni jabaa jijjiiramu xixiqqee inni qaqqabu. Naa jechuudha. Ishee dhagaa tokkoffaa hin taa'u. Jireenya koof fakkeenya hin taa'u. Akka ishee ta'uuf yaalamtu. Akka ishee ta'uuf. Natti dhagaa naannaa jireenya ishee jaalatu. Kolfi namaaf gaabaate xinnaa guddaa jettu ishee dhugaa baatee hin jiru. Mirga akka kadhannaa keessatti tajaajiltu turte ishee tokkummaan dhugaa qaamuu fakkeenya naa ta'u akkuma isin jedhu immoo akkuma isin jedhu immoo wangeelaa beekamu fakkeenya naa ta'u tokko sana warra gaarii paastarii waldaan tolfaanii dura tokko amananiiru dura tokko tajaajilaa turanii dan tajaajilaa na tajaajilaniiru yeroo beekamu jecha isaan wangeelaa gaarii caqasuu danda'a isaan hanga gaggeessaa jaarsolii ta'ee yeroo dheeraa tajaajilaa kennu dabaluu jabeessaa kan jedhamu jiratu innis fakkeenya baay'ee isa keessumaa akkatti gaggeessuu danda'amu akkatti gaggeessuun isa anna tokko fakkeenya isaa kana fakkeenya hundaa'uun bu'aa machaa yoo barbaachisaa keessaa galanni waaqayyoof haa ta'u tariitii nuyi dargaggoon isa kan fakkeenya godhannee duukaa buunaa waan gaarii immoo isa kan ta'a ammayyummaa sanaa immoo isa kan fakkeenya godhannee duukaa buunaa jireenya kaasee gaarii kan hojjetamu argaa jiru waan ta'u dhaga'aa jiru warreen daandii qajeelaa jiran warreen daandii bareedaa imala gaarii jiran dubbii sagalee waaqayyoo duukaa imalaa jiran akkamitti akka isaan fakkeenya nuuf kaasaa jiran asumaraati kan keenya immoo eenyu kan dhaabaa jiru eenyu fakkeenya godhataa jennee ilaaluun nurra jiraachaa yeroo ammaa kana abshaalummaa nutti fakkaatee ammayyummaa maallaqa gochaa jiru eegga waan ta'eef jireenyi keenya immoo iddoo olaanaa qaba. Kanaaf ilaaluu gaarumaa qabaata dabalatee waaqayyootiin guddisnee galateeffata. Bara baraan waaqayyoo haa kabajamu kan itti fufnu yeroo keenya dheeraa miti gabaabaadhaa itti fufees dubbii sagalee waaqayyoo jira waan ta'eef kiristaanummaan nuyi maal fakkaata? Qoomsi mudate maal fakkaata? Kiristaanummaan ni maal fakkaata? Achi keessatti maal si mudate? Dargaggoonni keenya hundumti keenya iyyuu waan gaarii barannu waan qabnuutiif gaaffii kana dhiyeessan jechaa. Hansi tokko hamma akka dhukkubbii isaa namatti dhagahamu hanqinni immoo maal fakkaata jennee dhaabbata gaarii godhachuufi gorsa abboota keenya gorsa amantoota keenya godhuu waan ta'eef maali kiristaanummaan ni maal fakkaata? Achi keessatti maal si mudate? Gabaabaa kana akka nuuf ibsan barbaada.
Kiristaanummaa durii yeroo jedhamu isa durii jedhamu illee danda'u umuriin koo wajjiniin miti umuriin koo dheeraadha gabaabaa haa ta'u kiristaanummaan immoo gabaabaa badaa miti gara waggaa 32 na ta'a jechaadha erga namani bara 1985 namani na Kristaan durii jedhamuun danda'a jedhee yaadu. Kristaan durii kan keessa darbe sana keessa darbee bakki waawaa tokko nama jechuu hin oolle yeroo akkas jedhus haa ta'u abbaan kun namoonni jiru yeroo sana haa ta'u abbaan kun jiru turani yeroo mana isaanii akka yeroo gaaboo fi baay'ee waliin jiru. Ani hantu naannoo ta'an guluu beekee gara qe'ee nagaa naan jedhu warri dur na jaallatan jecha. Akkasumas immoo mana kootti torbeetti na qalama sagantaan gaggeeffama. Iddoo guddaa yeroo ture tokko naannoo summaa himan. Innaa dhagaa mana keeyyame mana baay'ee caccabsanii gaazexaatti labbardee hongoonee jiraatu ture. Innaa waa'ee qofsi sabaa waawuloo waamu ture. Waaqayyo waamu ture. Innaa karaa kaa'u jidduun isaanii baay'ee ilaa malee nuti isatti fakkaatu akka namaatti nuti lakkaa'u naannoo baadiyyaa qabatanii galgala oma qabatanii na eegu. Innaa kan keessatti immoo waaqayyo na eegee indaa'uun tokko isaanii hin jiranii kan lafaa hin kaa'anii lafa kanarraa yoo kaa'amanii tokko immoo amananii homaa hin taane waan narra geessee jiru baay'ee kana jedhee baay'eetti wanti jedhu hin qabu. Akka warra durii keessa hin dabarsine yeroo amane sana mootummaan jijjiirameera. Mootummaan kun gara waa'ee amantiif darbii jechaadha ni ajjeesu inni jijjiirameeti mootummaan eegamu immoo yeroo sana keessa amanee waan ta'eef amantii durii sana nan dhagaafate seenaa isaa keenya seenaa qaba seenaa guddaatu jira akkasuma nuti anas geenye isaan garafamanii hidhamanii ajjeefamanii waan baay'ee isaan dhagaa'eeti wangeela nu bira gaafa isaan egaa waan biraa fuudhamee nu bira mogga'ee nu jiru jechaadha. Jireenya hafuuraa keessatti rakkoo si mudachuu danda'a akkamitti dabartan waan maqaa isaasan fala isaanii akkamitti akka dabartan dargaggoota kanaatiif dhaamsa qabu yoo ta'e otoo kan qoodanii ni jaalladha. Egaa kana kee waan qooteen kun ta'e amma kana namoonni gadi lakkisiisuu nama danda'e badaa waan jiru sana akkamitti dabarsanii taasisan. Karena waan namoota jiru waan guyyaa waan guddaa jiraachuu danda'a. Waan adda addaa fakkeenyaaf bulchiinsi akkas jedhee naannoo turanii sagalee guddistuu gaafatu taa'umsa gaafatu harka qabu malee yeroo sana kan turani almoonni yommuu turan kan danda'etti yaa'uu bishaanitti waanuma qaamni isaanii jechaadha. Naawwanii waa'ee qophisiif salaa godhamee walgahii godhamee gaggeeffamee inni wal moggunna malee ang argames niyo na umarat o kufa dati na tanafit gamit naman ko jitaniya na jita umarat ay oksa na isa mga ay kahit sa alagay mo tandif balay mo nan pagkaganda sa mga wakil lahat na jile yo waan yung dapat din sila aning jadi namudah keadaan awal itu memang kisah dari apa yang Galang
waaqayyoof haa ta'u harki walitti buusnee waaqayyoon malee galateeffanna. Isa akkasitti gabaabaatu nama qopheessu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Akkasumas kiristaanota yookiin warra dargaggoota ammaan qorumsi yoo isaan mudate akkamitti akka isaan keessa darbuu danda'an maal dhaamtuu fi dhaamsa akkamii qabuu fi kun masiis wallaalaa jedhee yaadu beekamaadha. Namni Yesuus jedhaman nama qorama. Qorumsi qoramuun jiru dirqama. Seekamatu jiru qorumsi dhiba jedhamee yaada. Diinni keenya jiru baaqeffachuu keenya barbaadu, tajaajiluu keenya barbaadu, inni qora, foon qora, addunyaan lafti kun inni qorti, qorumsi keessa oola. Gargaarsa waaqayyootiin jiraatan malee hundumti keenya jecha ijoolleen qorumsa keessa jiru darbaa jiru. Isuma iyyuu amma kaa'ee amma sun baay'ee isaanii baay'atanii amma kana kufuu isaanii illee nan gammada ture amma kana arguu gootu. Isa durii yoo ilaalle inni durii argaa jira. Isa hojii walitti dhufu. Kanaaf qorumsi jira ifa maamilti qabne yoo jenne kadhachuu waaqayyoon biratti dhiyeessuudha. Damdamachuu dhaabannee jecha keessa darbuusaa waan oolamne dhaabannaan inni muuna kadhannaan inni muuna kadhannaan isa guddaa kadhannaa malee jiraachuun hin danda'amu kadhannaa malee bahuu galuun hin danda'amu kadhachuu nama amne irraa eegama jecha galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo sun gargaaraa jiruutiif kabaja guddaan haa ta'u. Egaa keessumattiyyuu bara durii keessatti yaa'ii fuulduratti yookiis immoo walitti qabama namootaa gidduutti waamamanii gaafatamaa turanii. Kun immoo sababa gooftaatti amanuudhaatiin kan ta'e. Achi keessatti qofaa isaanii tokko ta'anii inni kuma namarraatiin eebbisu waaqayyo isaan gargaaree fuula gidduu keenyatti argamanii waaqayyootiin dabalatee ni galateeffanna. Egaa dargaggoonni kan gochuu qabnus nutti himaniiru tokkoon kadhachuu, dubbii sagalee waaqayyoo dubbisuu, obsa qabaachuu, yeroo hundumaa dargaggummaan nuti dhagahamu dhiisee waan hundumaa gooftaatti naannee gooftaa dhaggeeffachuun qormaata keessatti fala guddaa akka ta'e irraatii barachaa ture waan ta'eetiif kadhannaa dabaluu, dubbii sagalee waaqayyoo dubbisuu, qajeelummaa dabaluu, amanamummaa dabaluu iddoo olaanaa jecha. Kanaaf dargaggoonni namatee dhagaa jiru kun jireenya isaanii irraatii kana barachaa jira jecha. Jecha baasuun hin hafne gaafa yaa'ii fuudhan isaan dhiyeessuudhaaf isaan dhiyeessanii warra nama kaanii warra maatii kaanii jedhamu hin hafne jecha. Abbaanis haatis akkaataa kanaatti gaafa namatti bu'anii kaakaan kan dhiibummaa nama keessaa hin qabne akkam nama godhu beekuu danda'u namarra jiraata. Har'ammoo gooftaan nama kaan baay'iseera kadhachuun gooftaan dhugaa hariiroo gaarii qabaachuun iddoo olaanaa qaba jecha. Dabalatee waaqa akkasitti nama gargaaru guddisnee ni galateeffanna. Oomoo haaleluyyaa. Bara baraan waaqayyo waaqaan isaa haa eebbifamu. Tarii qorumsa akkas nama gubu kana keessatti namni iddoo socho'uu danda'a. Kanaaf yaa obboloota koo cimmee amantii keenyatti qabannee jiraachuun iddoo olaanaa qaba jecha. Tarii gargaaraa keenyatti gaafa jennu mudannoo akkamitti si mudate? Tajaajila keessatti ta'uu danda'a, jireenya jiraachuu ta'uu danda'a, yeroo gaggeessummaa rakkoo ta'uu danda'a, yeroo garaagaraa ta'uu danda'a. Mudannoo akkamitti si mudateera? Isa kanarraas waan baratu kan waan ta'eef gabaabaa kan ta'uu ibsan barbaada. Tajaajila keessatti jireenya koo keessatti kan mudate baay'een badaa ta'uu baatee yeroo tokko konfiraansii qopheessine bakkee gaggeeffamu konfiraansii yeroo sana bakkee gaggeessite keessuma waldaa kanaan beekamti. Yeroo waldaan konfiraansii qopheessitu magaalaa kan to'atu ta'e baadiyyaa tokko galagalee tokko gara kudhaniitti tilmaamu jedhanii yaadu namoonni yeroo sana dubbatan.
baay'ina nama hamma kana keessatti meeshaan nuti meeshaa sagalee guddistu achi jennaan as jennaan iddootti fiduus hin qabnu akkasitti meeshaa nuti tajaajiluudhaaf sabni sun garan baay'ee natti dhagahame hizbiin kana sanaan kana walitti qabamanii jechaadha jiru ilaalcha dhuunfaa jiru sanachaa isa booda maaltu ta'e dargaggoonni suni dargaggoonni yeroo sanaa waldaa keenyaa jecha akkamitti wal waamanii ba'an gooftaa qabata wal waamanii ba'an magaalaa keessa naanna'anii fiiganii waan faarsaadhaan agaantu darbatama inni abaaramu arrabsamu homaa isaanii fakkaata እና ሚይዘቱ ቆጣለ ማለት ይላል ካራቱ ካራና ገመደ ካራና ይቃታል ካራቱ ገመደ ይሄው ነው ተደረገ ይሄው ነው ተደረገ አረኔ ከድባለ ጎብገኛ ዋዳፊና አፉ አማንኪና አፉ ባቃ ባህል እና እንደው ለሞች galan waaqayyo faatu silayyuu konfiraansiin dirreeratti kan ba'amu fi duwwaa fi kaanii godhatanii fi waan ta'eetiif hojii guddaa hojjetame mudannoo nama kanaa gooyuu malee dubbii gooftaa keenyaa mun lafa qabateera jechuudha eenyutu akkas gochuu danda'a hinaaf akkasii qabna dargaggoonni kee anarraa qabee toraa tokko mudate ani jira iddoo akkasii irratti dhaabbata akkuma Isaayyaas anatu jira jedhe sana ani jira jedhanii dargaggoonni yeroo sana hariyaa akkasii jiraachuu qaban waaqayyo isaan eebbisu jenna deemanii dubbii gooftaa magaalaa keessa deemanii faarfachaa dhugaa turanii jechuutiin dhugaasanii mudannoo guddaadha saba hamma kana qabsiisuun sirraa dhufaa ture garuu dubbii sagalee waaqayyo geessaniiru galanni waaqayyo haa ta'u waaqayyo itti buusine waaqayyootiin galateeffamudha. Waaqayyo mana isaa hinaafaa waan ta'eef warra hinaafan hin kaasa. Gara xumuraatti deemaa jirra waan ta'eef yeroo keenya duukaa gaggabaabsuuf hin yaalla. Tarii dargaggoota kanaatiif dhaamsa akkamii qabda? Maal yoo godhan bara kana duukaa wal qabatee akkamitti akka isaan jiraatan maal gochuu akka isaan qaban maal dhaamuufii dandeessu? Kuma dhageenya waan ta'eef taasifama. Saanu kan wallaan jireenya waaqayyo fakka bahanii jiraachuudha. Amantii kana waaqayyo fakka bahu dhuguma namni amane sirriitti amaneera kana waaqayyotti amaneera kana Yesuusitti amaneera kana waaqayyo kabachiisuu qaba. Waaqayyo sodaachuu qaba. Waaqayyo ulfina laachuu qaba. Waaqayyootiin gaggeeffamuu qaba. Waaqayyoon walitti maxxanee jiraachuu qaba. Erga amanee jecha amantiin cimaadha. Amantiin kiristaanaa salphaa miti. Gargaarsa waaqayyoo taananii jiraatan malee salphaa miti. Kanaaf jireenya bara baraatiin waan ta'eef waan nuti hin arganne jireenyi keenya as miti. Iddoo qaba mana qabna waan ta'eef mana sanaaf yaaduu qaba. Duraan sini jecha jireenya bara sanaaf yaaduu qabna jecha leenna lafaa kun akkuma kanaan dura argine darbaa ture waa baay'ee hin darbe umurii koo keessatti argeera inuma darbe gammachiisus inuma darbe inni gaddisiisus inuma darbe haalli darbe ni jira isa yaaduudhaan kadhannaadhaan sagalee waaqayyoo dubbifachuudhaan uf danda'anii dhaabachuu gargaarsa waltajjii jiru iyyuu gargaarsa namaatiin jiraachuudha gaafa danda'an dhaabatanii waaqayyoo jiraachuudha. Kan immoo wallaalee eeyyaa dargaggoonni kan deemu kan jechuu barbaada. Galanni waaqayyoof haa ta'u egaa iyyuu
amantii keenyaa sana cimsannee akka dhaabbachuu akka dandeenyu dhaamsa guddaan nuuf dhaamanii nuyi asii fi darbaa jiraachaa jirra. Ol kan keenyi manni isa sanaatiif iddoo guddaa kennudha. Isa sanatti cichanii qabachuudha. Kan ammoo ta'uu kan danda'u kadhannaatiin, dubbii sagalee waaqayyoo dubbisuutiin, ol yaaduutiin jechuutiin jecha jabaa nuuf kaasanii duras baay'ee nu gorsaa turanii har'as gorsi isaanii kun haphee nutti maxxanee nu qabachuu danda'uu sana jiraata. Sammuu keenya keessa kaawwachuu qabna. Of keessa kaawwannee laphee keenya keessa kaawwannee yaadachaa akka jiran tiif malee abiraatiif miti kan kana fakkaatan abbootiin keenya bal'aan jiru. Akkuma kana darbinee inni siif dhiyeessina. Dargaggoonni keenya gorsa argattan kan hubii argattan kan qabattan akka jiraatan barbaanna. Namoota akkasii waan fuuldura keessa keenya irraatii barattu. Muuxannoo isiniif ta'a. Jireenya keessaniitiin dhaabbata gaarii argannee qoree dargaggoota akkaataa kanaatiin isiniif dhiyeessine jirra. Waaqayyo guddaa isin eebbisu Waaqayyo nutti buusee Waaqayyo keenya ni galateeffatu. Dabalee caashuu ni galateeffatu. Paasterii keenyaatiin Waaqayyo isin eebbisu jecha keenya chaa gochaa gara iddoo isaanii ni galateeffina.